Ashama akka moltan daawwattoota keenya oduu galgala kanaaf qabannee dhihaanneen isinitti himaan Badrii Yusufi. Godina Shawaa Kaabaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa jidduutti lolli cimaan adeemsifamu maddeen gabaasanii jiru. Godina Shawaa Kaabaa aanaalee hidhabuu abootee fi darraa gundoo masqalaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa jidduutti lolli adeemsifamu jiraattonni himanii jiru. Hogganaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godinichaa obbo Abrahaam Biraanuu ammoo humnoonni waraana bilisummaa Oromoo shanee abdii kutannarraa uummata nagarratti haleellaa raawwatan jechuun himatanii jiru. Mootummaan garee shoror keessa irratti tarkaanfii fudhataa akka jiru eeranii gareen abdii kutate uummata nagarratti haaluu bahee jiran ibsaa faanaaf kennan keessatti garuu waraanni bilisummaa Oromoo Shawaa Kaabaa keessa sossoo'u himata mootummaa kanarratti waan jeen qabu humna dabalataa bobbaasnee yeroo gabaabaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo godina Shawaa Kaabaa keessa ni dhabamsiifnaa jechuudhaan dhaadatanii jiru. Obbo Abrahaam hogganaan bulchiinsaa fi nageenyaa aanichaa. Godina Booranaa aanaa Dillootti namoonni 4 boolla volkaanoo keessatti lubbuu dhaban balaa mudatee kanaan haadha fi ilmoo dabalatee namoonni 4 boolla volkaanoo ibidda qabutti seenuun du'uu isaanii maddeen gabaasanii jiru. Balaan namoota 4 mudate kun kamisa kaleessaa yeroo ta'u toora sa'aatii 4tti ji'ame. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti ijoollonni 2 horii tiisaa turan osoo taphataa jiran gurbaan tokko kan umriin isaa ganna 11 kopheen isaa boolla volkaanoo keessa seente. Boolli volkaanoo kunis meetira 2 akka dheeratu himamee jira. Daa'imni kun kophee isaa baafachuuf boollatti seene garuu keessaan baane. Boolli kun ibidda waan qabuuf qilleensa fi hafuurri itti citee gurbaan achumatti lubbuun dabartee jedhamee jira. Haati rifaatuun gurbaa isii baafachuuf jecha dabalataan boollatti lixxes lubbuu dhabde. San boodas namoonni biraa 2 dhufanii boollatti seenan isaanis achumatti hafanii jiru maddeen. Namni 5ffaan ammoo boollatti seenee ture gargaarsa namootaatiin lubbuun baraaramuu danda'ame yeroo ammaa wal'aansarra jira jedhamee jira. Waggoottan duran namni maqaan isaa Mokonnin Toleeraa jedhamu boolla tana hanga meetira 6 qotee albuuda keessa barbaadaa ture jedhu jiraattonni boodarraa oowwa boollaa dadhabatee hanga meetira 4 biyyeetti dachaase meetira 2 ammoo dhiisee deemee jedhu. Reeffi gurbaa jalqaba boollatti seenee guutummatti kan gubate yeroo ta'u 3 maayyii ammoo cinaan isaanii gubatuudha namoonni ijaan argan kan himan. Boolli namoonni lubbuu itti dhaban qorannoon akka irratti geggeeffamuuf ammas banaa akka turu himamee jira. Garuu sirni awwaalcha namoota lubbuu isaanii dhabanii raawwatame jedhame. Kaaba Itoophiyaa Tigraay keessatti lammiileen nagaa hedduun ajjeefamuu gabaasaaleen ifoomsan. Lammiileen kanneen kibba Tigraay keessatti haleellaa qilleensaan ajjeefamuutu gabaafame. Haleellaa uummata nagaa irratti raawwatame kanaan lakkoofsi namoota ajjeefamanii erga ji'a onkololeessaa dabree as isa olaanaadha jedhamee jira. Gama biraatiin lammiileen kuma hedduu ta'an beelaaf saaxilamuu gabaasaaleen bayan ni ibsu. Konkolaattonni midhaan gargaarsaa karaa naannoo Afaarirraan Tigraay geessan danqamullee gabaasaaleen ni ibsu. Haalli Tigraay keessatti argamu daran kan hammaate yeroo ta'u naannoo Amaaraa qofatti lammiileen miliyoonni 2.2 buqqa'uun yeroo ammaa gargaarsa namoomaa fedhu. Dhaabbileen arjoomtota lammiilee kana lubbuu baraaruuf deeggarsa isaanii akka itti fufan UN fi NGO'leen garagaraa gaafatanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Makkaa Haddaa keessatti argaman ammas falan arganne jedhu. Lammiileen sababa xalaa hayyama jireenyaan qabdan jedhuun mootummaa Saudi Arabiyaatiin hidhaman ji'oota 1-8 mana hidhaa Haddaa magaalaa Makkaatti argamu keessatti dararamaa jiru. Lammiileen Itoophiyaa irra jireessi isaanii Oromoo ta'an 17,000 ta'an kanneen yeroo garagaratti iyyatanis furmaatan arganne jedhu. Carraa biyyatti galfamaniif barbaaduuf jecha sadarkaa nyaata lagannatti deemus himu. Suudiin ammoo mootummaan keessa nagaan qabu yoo nagaa argate guyyaa 5tti isin galchiran jedhee jedhu. Nyaata fi dhugaatiin gayan akkasuma yoo dhukkubsatan qoricha gayatti argataa akka hin jirrellee dhalattoonni Oromoo fi Tigree mana hidhaa Haddaa keessaa BBS odeeffate himanii jiru. Akka namni beelan hin duune ni godhu kan jedhu baqataan Oromoo tokko galgalaa fi ganama daabboo guyyatti ammoo ruuza hanga tokko nuuf laatuu jaa. Mana hidhaa Naajiraan jedhamu keessa ji'oota 3 turuu kan himu namni BBS odeeffate kun
mana hidhaa haddaa kana keessa ammoo ji'a 5 turu walumaa galatti ji'oota 8tiif mana hidhaa kana keessatti dabarsuu hima. Oromoo Tigreef Amaarris ni jiru ji'a mana hidhaa kana keessa garuu lammiileen biyyoota biraa addatti Somaaliyaa irraa kanneen ta'an oolanii osoon bulin gara biyyatti deebifamu kan Itoophiyaa qofa kan xiyyeeffannaaf kabaja dhabee je'u lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa keessatti argaman. Kutaa tokko keessa namoota 110 ta'uu kan dubbatu dhalataan Oromoo biraa odeeffanne tokko akka nama biyyaa fi mootummaan qabnetti tuffatamnee jira. Rakkoo mana hidhaa keessatti hidhamtoonni qabanis ni ibsa. Mootummaan keessa mashaakila qaba galuun hin jirtu usaatii ta'a ofirraa osoo mootummaan keessa waan isin fudhatu taate nu guyyaa takkatti isin galchina jedhaniituma nu biraa kukkutani waan waa furmaata nu godhan takkas waan garre jedha san namni maal nutti callise namni akka nama gartanii biyya hin qabneetti abbaan qabneetti mootummaa hin qabnee takkatti namni wallaahi namni tokko tokko kan mooyyuu yeroo fi ciisu kaleen dhukkubtu jira akkasuma qaama isaa kanarraa waan akka shiftoo tokko jira waan akka gujuuf jedhamu isa sanii qaama isaa kanarraa yaa'eetuma basta waan akka xiqqoo baaziliinaa takka nama kennanii sanuma diddibateetuma namni madaan qaamni isaa kun hundi fuulli isaa kun hundi dalagu wallahi silaanii fi viidiyoo jawaala qabaannee viidiyoo waraabnee waan ol erginu taate namni kun hundi akkasitti dhugaa itti fakkaata garuu amma namni dukkana keessa jiru akka itti jiru sumaaf rabbi beeka. Naannoo Tigraay Okoretti dhalatuu kan himu Tasfaay ammoo Oromoota waliin mana hidhaa haddatti argama. Namoota 110 waliin kutaa tokko keessatti argamuu himee imbaasiin dhufee furmaata nuuf hin laannee jee rakkoolee garagaraaf saaxilamnee jirra nyaanni fi wal'aansis hin jiru jaa dhalataan naannoo Tigraay odeeffanne. Shimkaa. Awzi miiti asarteenina. Kinday geerkumaa wahiji. Ada shudishor hagerna nena. Itoophiyaዊ ዲኻ ኤርትራዊ? ኢትዮጵያዊ ባ አቤት ወልድካ ትግራይ? ኡሮም ሕጂ ናብራ ከመ ያለው ሕጂ ምግቢ ገለ ያለው አረ ምግብ ጣዕሚ ጥሜት ጠሚና አንሞትና ነና ጠሚና አምባስ ሪና የፈጥ ብስራስ ካሎም አንተ ማንተዋላ በቃ ሲና ምንም በቃ ተአሲርና ነና አብታ እስር ቤት ክንደ ኢትዮጵያውያን አለው ኢትዮጵያውያን ነው እዚ 16 ሺህ ነና አውዛ አንበር እዚ ሓደ ክላስ 110 ናገሩ 16 ሺህ ነና ተስፋይ ከነለይ Ameerikaan qoqqobbii seenaa keessatti mudatin Raashiyaarraan kaayaa jette kana kan jee pirezidaantii USA Joo Baayiden innis ergaa pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimir Puutin waliin sa'aatii tokkoof mari'ataniin booda jedhamee jira. Gaggeessitoonni biyyoota masaanuu walii ta'an Ameerikaaf Raashiyaa akka malee toora bilbilaatiin walitti dhaadatanii jiru. Rakkoo biyyoota goobarraan wal ilaalaa jiranii kan hammeesse dhimma biyya Yuukireen Raashiyaan Yuukireen haleeluuf humna waraana ishii bobbaaste jechuun USF waahiloonni ishii akka malee balaaleffataa jiru. Yuukireenis Raashiyaan humna waraana akka malee baay'atu 100,000 natti bobbaastee qubsiifte jechuun himattee jirti. Raashiyaan humna waraana kootii bakka fedhetti bobbaasuuf mirgan qaba jette. Humni waraana kootii dachii xiyyeerraa sossoo'uuf mirga qabu isaanis loltoota leenjii fudhataa jiran jechuun falmiti. Garuu Yuukireen weeraruuf fedhii humaatuun qabu jechuun shakkii fi qeeqa irratti dhiyaatu falmaa jirti. Raashiyaan battala oduun qoqqobbii USA dhagahametti pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutin Ameerikaan qoqqobbii kana ni keessa yoo ta'e hariiroon Raashiyaa fi USA guutummatti adda cita jechuun Baayiden akeekkachiisanii jiru. Puutin dabaluunis qoqqobbiin sababa kanaan kaayamu dogoggora hamaa keessa nu galchaa jechuun dubbatanii jiru. Baayiden ammoo deebisaa laataniin USA'n waahiloota ishii waliin ta'uun dhimma weeraramuu Yuukireen irratti deebisaa quubsaa laatuuf qophii ta'uu Puutinitti himanii jiru. Mariin bilbilaa kun fedhii Raashiyaatiin kan gaggeeffame yeroo ta'u erga Baayiden White House seenanii aangawoonni Raashiyaaf Ameerikaa walitti dhaadatuun kun isa duraa fi hamaadhaa jedhame. Ameerikaan yoo Raashiyaan Yuukireen irratti haleellaa raawwatte qoqqobbii seenaa keessatti ishiin hin mudatin irraan kaayachuun akeekkachiisa cimaa laatte. USA dabalatee biyyoonni dhihaa hedduun Raashiyaan Yuukireen weeraruuf qophaa'aa jirti jechuun yaaddoo qaban ibsaa jiru. Mariin kun yaaddoo cime kanaaf falani ta'a jedhamee eegamus garuu walitti dhaadannoo USF Raashiyaatiin bu'aa malee hafe. Aangawoonni USF Raashiyaa bilbilaan walitti erga dhaadataniin booda gorsaan imaammata haajaa alaa Raashiyaa Puutin marii bilbilaa Joo Baayiden waliin godhanitti gammaduu ibsanii jiru. Dabaluunis mariin kun hegeree gara fuulduraa biyyoota lameeniif abdii kan kaayee jiran. Faallaa kana ammoo qondaalli USA tokko mariin Baayideniif Puutin kan cimuu fi kan wal himannaan itti baay'atee jiran. Baayidenii fi Puutin ji'a Amajjii bara 2022 seenuuf jiru kana keessa Jeneevatti qaaman wal arguuf akka jiranillee maddeen gabaasaa jiru.
Tapha waancaa Afrikaa amajjii 9 bara 2022 jalqabuuf qophaa'amaa jiru kana ilaalchisee miidiyaaleen gurguddoon biyyoota dhihaa uwwisa gahaa kennaafii hin jiran jechuun taphattoonni bebbeekamoon duraanii deeggartoota kubbaa miilaa biratti dhageettii qaban qeeqaa dhiheessanii jiru. Taphataan duraanii kilaba Arsenaal fi lammii Ingilaand Ayan Rayaayit miidiyaaleen biyyoota dhihaa waancaa Afrikaaf yaada jibbiinsa sanyummaatiin guutame qaban jechuun dubbachuu isaanii BBC'n gabaasee jira. dabalata oduu tana Shamsuu Bashiirtuu isinitti hima. Taphataan duraanii kilaba Arsenaalii fi lammii Ingilaand Ayan Raayit biyyoonni dhiyaa waancaa Afrikaatiif kabajaa fi uwwisa miidiyaa isaan malu hin kennineef jechuun qeeqa qabu dhiyeesse. Ayan Raayit BBCdhaaf yaada kenneen miidiyaaleen biyyoota dhiyaa waancaa Afrikaatiif akka waancaa Awurooppaatti uwwisa miidiyaa gahaa kennaa hin jiran akkasumas uwwisa miidiyaa haguma kennan sanuu ilaalcha gaariidhaan hin kennanii jee. Kun immoo akkaan waan nama qaanessuudha jee taphataan Arsenaalii fi garee biyyaalessaa Ingilaand kan duraanii Ayan Raayit. Ayan Raayit itti dabaluudhaan miidiyaaleen addunyaa gurguddoon dhimma waancaa Afrikaa ilaalchisee yaada sanyummaadhaan guutame qaban. Kanaafuu taphattoota Afrikaa kilaboota Awurooppaa garaagaraa keessa taphataniin osoo tapha kilabaa taphachuu jirtuu waancaa Afrikaatiif biyyi tee yoo siyaamte ni deemtaa jedhanii gaafachuun ilaalcha tuffii fi sanyummaatiif keessaa qabaa jee. Osoo silaa gaafiin akkanaa kun taphataa lammii Ingilaand tokko ka kilabaaf taphatuun biyyi tee Ingilaand osoo ati kilabaaf taphachuu jirtuu waancaa Awurooppaatiif siyaamte ni deemtaa jee miidiyaan addunyaa